Namtittii wahiituu ilma ofii qabatee karaa irra deemaa jira. Harka fuune kabajamtoota daawwattoota chaanaala Ahmadoora. Tole, namtittiin tun imaluma isii itti fufaa jirti, yaani deemaatuma jirti akka nu seenaa jalqabne irraa. Almuhim osoo deemaa jirtuu gaara wahii bira geette. Gaara kana keessaa sagalee wahii isitti lallabu dhageette. Sagaleen achi keessaa bahu akkana jedha. Gaara kana keessa warqii adda addaatu jira, duniyaa adda addaatu jira. Waan barbaadde fudhachuu hin dandeetta. Daqiiqaa 10f. Daqiiqaa 10 booda ammoo gaarri kun haga dhumaatitti cufama, yoomiyyuu hin banamu jedha. Ergaan achi keessaa bahu. Yeroo kana namtittiin gaara bira geettee morma isii keessa seensifte. Wayita laaltu warqii bichaadha gaarri. San booda daftee ol seentee daqiiqaa 10 sana saamachuudhaaf jechuun mucaa ofii lafa keettee waan dandeettu warqii kaana keessa guurattee, kaan kiisii guurattee, kaan godhattee, kaan harka godhattee, almuhim warqii kana guurachuu jalqabde. Osoma warqii kana guurattu ammoo fuuldura jiruun isii akkamitti akka bareedu, akkamitti yani jiruun isii tole yaadataa guuratti. خلاص يعني بلاني اتباسا جرت بكم جرت سنتيجو. المهم haga dandeettu walitti qabdee san booda akkana jedhe sagaleen. Daqiiqaa 5 hafe laakiin jedheen waan tokko hin dagatin, hundee hin dagatinii jedheen. Hundee hin dagatin, gaarri balbala takka cufamnaan yoomiyyuu hin banamu, yeroo baatu hundee hin dagatin jedheen. Namtittiin cal'isteetumaan haga haftee haafaan guurachuu jalqabdee itti jechuu haga dandeettu guuratte jechuu. Guurattee alabaastee keettee ammallee daftee deebitee guuratte. San booda akkana jedheen daqiiqaa 2tu hafee hundee hin dagatin jedheen. San booda guurattee daftee wayita sakantiin 8 hafuu fiigaa gara alaa baate. Gaarri hin cufame. Gaarri erga cufame booda teettee warqii walitti qabde kana laaluu jalqabdee yaani kunin bareedaa, kan akkana godhaa, kan akkana godhee mana bitee, kan akkana godhee fooqii bitee, kan akkana godhee makiinaa bitee, kan akkana godhee osomaa jettu ilma ofii yaadattee bita garagaltu ilmi isiin jiru gaara keessatti dhiiftee gaarri itti cufamee jira. Gaarri itti cufamee jira ilma isiititti. Addunyaan tun akkana. Osomaati walitti qabdu khayrii hojjechuu dagataa. Waluma qabda. Kanaafuu addunyaa tana irratti haguma feete duniyaa walitti qabadhu, haguma feete duniyaa illee qabadhu, laakiin hundee hin dagatin. Hundeen sun haala gaarii, amala gaarii, har'aa fi borillee si fayyadu isa yoomiyyuu hin dagatin. Kanaafuu haga lubbuudhaan jirtu, haga addunyaa tana irra jirtu dogongorallee hojjettu, khayriillee hojjechuu hin dagatin. Khayriin ta'e sharrii kee akka caaltu gochuudhaaf yaalisiin jetti. Seenaan tun gara seenaa itti aantutti haa deemnu. Namtittii wahiitu jira haadha Jamiil jedhaniin. Haati Jamiiliin tun ijoollee 3 qabdi, jaarsa waliin jiru qananii jiraatan. Jaarsi isii makiinaa manaa qaba, akka ajaa'ibaatti dalagee maatii isaa tana gargaaraa ture. Laakiin guyyaan isaa gahee akka dingataa abbaan Jamiil addunyaa tana irraa boqote. Haati Jamiil adda ofii hafte. Waan abbaan Jamiil dalagaa bahe san ijoollee isii masruufa itti baasaa, ijoollee isii nyaachisaa, obaasaa addunyaan itti fufte. Ijoolleen isii baratanii osuma akkas jiranii san booda waan harkaa qabdu fixatte. San booda meeshaalee gurguddaa mana keessa jirutu jira. Ka abbaan Jamiil yeroo lubbuudhaan jiru wantoota kanneen wanni binneef gaaf tokko يعني إنه تدور دعاء هم بينه لكن فول دورة تسفيه دودن دا غرغرته يوكا كرا كنيته إترافه دمودن ديتا جدي وانتوتا كنين كيسا مكينة أبان جميل إتين هدا بحيسن ججو ربي ثاني أرارم. المهم هاتي جميل مكينة كان فوته نمتجا وهي تجرى نمتج كون فابريكا كوا نمتج كون أبا جميل إم بيكا جارسا نمتتي تنايجو نما غاري أكتاي هم بيكا nama gaarii yaadu akka ta'e yaani nama gaarii akka ta'e hin beeka. San booda namtittiin tun bira dhuftee namicha kana bira nagaa gaafatteeni makiinaa wahii qabaa. Akka duraan abbaan Jamiil makiinaa huccuu irratti hodhu wahiitu jira. Makiinaa san kiraa sitti kennachuu barbaadaa jetteen. San booda namtichi tole
fidi jedheen rakkoon hin jiru. Namtichi kun manni faabrikaa huccuu itti hodhan qaba. Tole rakkoon hin jiru fidi jedheen. Inni makiinaa moodarnii akka isaa kana yaani faabrikaa keessatti makiinaa moodarni jira. Almuhim haati Jamiil deemtee makiinaa fiddee wayita makiinaa fiddu wayita laaluu keeroon irra tare makiinaan yaani makiinaan ka old fashion yaani old yaani ka dullome jechuun dullome jechuun keeroon irra tare yaani ka miilaan hodhan sani. San booda namtichi ilaalee akka godhu wallaalellee san booda akkana jedheen meeqaan kiraa kennachuu barbaaddaa jedheen. San booda namtittiin akkana jetteen leeraa 3,000 kireeffachuu barbaadaa jetteen. Tole rakkoon hin jiru. Leeraa 3,000 fuudhee kun ka ji'a jalqabaati jedhee makiinaa kana fuudhe. Warroonni faabrikaa kana keessa hojjetan hundi isaaniitu ajaa'ibanii namticha kana laalan. San booda namni hundinuu warri faabrikaa keessa hojjetu daaliktarri faabrikaa sanii ajaa'ibanii abbaa faabrikaa kana laalan makiinaa tana maal irraa goota jedhanii. San booda ergeesiin tarte booda makiinaan tun bar faayidaa nuuf hin qabdu jedheen. Namtichi itti gaafatamaan faabrikaa sanii kana jala qaxarame jechuudha. Homaa wanni si ga'e hin jiru fuudhiitii hunda san kaa'e jedheen achuma haateettu. San booda namtittiin adada ji'aatiin dhuftee birrii 3,300 fudhatti makiinaan hin daleedu hunduma teetti akkanuma achitti awwaaruftee jechuudha. Waggaa 10 guutuu akkasitti fudhataa baate. Akka tasaa ta'ee biyya kana keessatti lolli ka'e. Yeroo lolli ka'e ji'a jalqabaa dhuftee masruufa fudhattee kiraa fudhattee ka makiinaa jechuu 3,000. San booda oduun isii hin dhabame. Lolli waan hammaateef jechuudha. Naannoo faabrikaa namticha kanaa manneen baay'een boombiin irratti kufee gubachuu danda'e jira. Laakiin faabrikaan namticha kanaa hin tuqamne akkasuma jirti. San booda erga lolli dhaabate booda namtichi kun haadha Jamiil tana soquu jalqabe. Argachuu hin dandeenye. Namtittii wahiitu jira isa biratti ka hojjettu. Namtittiin tunillee khalaas ani amma gara biyya kiyyaatti deebi'a jettee gara biyya ofiititti deebite. San booda namtichi kun haati Jamiil maal taate jedhee yaaddahuu jalqabe. Haatummaan Jamiil tun maal taate jedhee baay'ee cinqamuu jalqabe. San booda manaama arge gaaf tokko. Manaama inni argee manaamni akkana jedha. Rabbiin tola ati haadha Jamiilitti oolte saniif faabrikaa kee sii baasee jira. Yaani faabrikaan kee hin miidhamne homaa hin taane marfeen takka keessaa hin cabne. Akka naannoon sun yaani boombii fanjiin itti bu'ee tabalaasheerra faabrikaan isaa wanta akka hin taane inni faabrikaa isaa dhaqee nagarre. Faabrikaan isaa wanta akka hin taane. Rabbiin tola ati isitti oolte saniin Rabbiin faabrikaa kee siif eegee jira jedheen. Haadha Jamiil inni soquu hin dhiifne. Laakiin dhuma booda yaani waggaa tokko booda haati Jamiil akka boqotte beeke. Ijoolleen isii sadan ammoo akka biyya biraatitti galan beeke. San booda diraashaa ijoollee tanniinii soqee akkuma duraan haadhaa kennu sanitti ijoolleedhaa adada ji'aatiin 3,000 ergaaf. Khayrii hojjechuun tola namatti hojjechuun nama rakkatee cabe hamilee itti gootee waan san ati yoo Rabbi siif kenne hatta waan namni sun yaani amma namtichi kun makiinaa kanarraa hin fayyadamu laakiin tola itti ooluu barbaade. Tola inni itti oole sanaaf immoo Rabbiin tola itti oolee faabrikaa isaa san eeguu fi danda'e. Tola ooluun faayidaan isaa kana. Kanaafuu haga dandeenye keessattuu Rabbiin wayita harka kana isin jijjiise namatti tola ooluun nama sadaqachuun bu'aa hedduu qaba. Hatta fayyaa namaatiifuu gammachuu keetiif illee faayidaa hedduu qaba. Seenaan har'aa tanniin fakkaatti. Seenaa biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jira. Yoo haaraa taate sabiskiraayib gochuu hin dagatin. Yoo maatii irraa taate ammoo laayik sheer gochuu hin dagatin. Ingaa.